amma ta'e siyaatii ammaa kana jechaadha. Siyaatiin amma viidiyoo waraabu kana natu waraabe kana maskootirraan jechaadha. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii. Dhugaa waan hin jedhu wallaalee waan hin qabadhus na wallaalee rifaatu narra rifadhe keessan deebuu dhugaa waaqayyo jechaadha. Amma urgufamaan jira. Rabbeedhaa gaafa lubbuu nama oolchu akkatti nama oolchu qaba. Ani narratti gad darbata beessee dhugaa waaqayyo. Wayne warri na gaggaafattan immoo dhugaan an jira siniin jedha. Kunoon maskootirra dhaabbetii na waraaba amma. Akka jarraa ta'e maskootiin dhiqa galgalaa iyyoo anuma gadi bee dhiquudhaaf bayyesuus akkamittan oolee dhiquudhaaf anumaa ka'ee jechaadha. Kun nuti gad darbatanii nu bira na bira miti ilaala asiin gadee waraabaa jira. Ishii na bira hin ga'u inna hirrifatinaan siniin jedha. Ijoollee baay'ee tarii bira ga'uu danda'a. Ijoolleen naannoo sana jiran baay'ee isaaniitu jira jechaadha. Yeroo darbatan keessatti gizee lama yaa rabbii kiyyaa laftii fi samaa nutti dukkanaa'uuf deema kaa yaalma waaqaa nu dhaqqabe. Adaraa keessa yaa obboloota kiyya maaloo ijoollee biyya kana keessa jirtu sagalee ta'a. Warri afaan qabdan waan dhugaarra dhaabadhaatu ijoollee keenyaa sagalee ta'a. Bakki kun bakka kami jedhee yeroon eenyuu gaafadhaan bakka xiyyaaraa turkutanis bakka xiyyaaraa boolee xiyyaaraa jechaadha. Lakkaa achii miti boolee xiyyaaraa miti jechaadha. Bahaaratti gad dhiyaata bakki isaan rukutan kun na bakka kana nan beeka jechaadhaani. Obboloota koo lafa sana jirtani dhugaa waan hin jedhu hin qabu. Rabbiin sinaa eegu. Rifannaa narra rifadhe kana ananeenni xiqqoo irraa siquyyuu narra gad darbeeti wanti kun kan dhufe waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf ani mana takkaatti nutti garagare. Madaamin kiyya gara kiyyatti kaattee ni gara ishiitti kaadda. Lolachuu gara waliitti kaanna. Inna dhugaa rabbiiti waan baay'ee namatti dhaga'ama. Yaa viidiyoo kana hojjedha illee yaadne maaliif seetan ijoollee baay'ee keessan na gaafata. Keessattuu ijoollee amma naannoo sana jiraniif dhugaa garaan koo na raafama jechaadha. Ijoollee waan beekne warra naannoo sana jiran gar kamittirraa siquu gar kamittirraa deemudha. Warri ejensii keessa hojjetu cufatee baqate keessa. Isaan baqatan isaan kun ijoolleen eessattaa baqatan kaajool garamittaa baqatan. Yaa waaqayyo maaloo yaa rabbi maaloo yaa isa dukkanaa bifa gargar baaste ijoolleedhuma keenya tiksee gaarii ta'e. Dhugaa ana waan baay'ee natti dhaga'ame obboloota koo. Siyaatiin kun siyaatii amma itti ta'edha. Siyaatiin ana amma maskootirra dhaabadhee too eegan xiqqoo ishii natti eenyu jedhee waraabe jechaadha. Natti furee waraabe jechaadha viidiyoo kana. Yeroon ilaalu keessatti kanaafiyyuu akkasii siniin jedha obboloota koo waaqayyo nu haa eegu. Uumaa miti siniin jedha warri raafamaa jirtanis hin raafamina abdiin jira. Egaa doonuu jiraannus takka muranne bakka abdii keenya siniin jedha. Uumadhuma keenya raja keenya godhanne yoo doonas hin deemna maaxaaxan hin jiru omaafuun birratina garuu warra naannoo sana jirtani dhugaa rabbi. Imbaasiin gisee amma balbala cufattee deemte niitiin tikeettaa kutiin jedheen beektu dhaqxee. Achi mallattire achi eenyu isaaniitiin gaafannaan suura kaasaniitti ergan isaan keessaa deemanii duwwaa jechaadha. Isaan keessaa warri imbaasii keessaa baqata ijoollee jirtu kana eessatti haa baqattu yaa ilma waaqaatti haa baqattu maal jennare yaa rabbi tiksee gaarii ta'eef. Obboloonni isaan keessaa baqatu isaan kunoo gara makka seenan hin beeku dhugaa waaqayyo jechaadha bara. Namni sagalee taa'aa fi bakka nurraa dhiisati sagalee taa'a. Mootummaan lammii isaas keessaa baasu. Isa lammii kana bahee kun hafee kana bahee kana hafee dhiisaa. Lammii kamiyyuu haa ta'u mootummaan as keessaa nu haa baasu nu bahuu barbaanna dhugaa rabbiiti. Turallee hojjetachuu barbaannan jedha. Waan ta'e gisee namarra ga'e nama birrachiisa. Naan jettee turte barbadaamin kiyya. Kal'aarraa fi boru sanbata kana keessatti of haa eeggatanii. Namni isaan irratti xiyyeeffata suni rukuchaa amma gad darbatan kanaan illee hin duuneedhaan. Hin duune ganaa deddeebi'anii dhufu. Kunooti kaa ergaan isaa lammataa sinii dhufe siniin jedha. Akkasumaan jette bira taa'ee tanan qoradhe. Uumaa miti siniin jedhama waaqayyo jira irraafaminaayi. Ani akka harraayyuu sodaadheen beeku dura garuu sagalee dhaga'uyyuu kana badaa miti jechaadha. Ani miilana katamaadhuma ishii hundatti nurratti urgufanis yaa'u kaa'umaa miti oollee irra siniin jedha yaa obboloota kiyya warra naannoo sana jirtanii akkasuma obboloonni keessan na dubbistanirree baga jiraattan dhugaa anillee siniifan jira siniin jedhamaa miti.
Abshir homaa miti abdiin kutinaa gara waaqatti iyyadhaa rabbiin keessanitti iyyadhaa warroonni biyya garaa garaa jirtanillee sagalee ijoollee kanaa ta'a sagalee nuu ta'a yaa ijoollee keenya oduutti dabalaa oduu sobaatiin osoo hin taane akkasumatti sagalee ta'aatii as keessaa nuu baasaa jedha. Du'a nurratti hin faarsinaa ta'e otoo lubbuun jirru as keessaa baasaa lammii keenya haa bahani jedhaani akkas isiniin jedha. Abdiin qabaanii na oollaa waan an qabadhus waan an jedhus na wallaale. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf jechaan namni gaafa keessi isaa waa tokko gammade hojjetamiti an amma keessi koo riibuun koo muluun akkana urgufamtu edaa gaafa duunitu namatti sixe namatti mimmiyoofte siniin jedha. Kanaaf homaa miti ijoolleen naannoo sana jirtanii rabbiin sinaa eegu siniin jedha. Innaa dhugaa jechaan namatti dhaga'ama ijoollee dhugaa rabbiiti gaafa hojjechuu biyyaa baanee akkasitti ibidda kana maalan ibidda namatti darbatan. Boombii namatti darbiti bara. Maalan boombii namatti darbiti irraan dhaamsanii hajoo amma ammaatti haadha dhugaa waaqayyo. Maaloo irraa dhaamsanoo inni kaan immoo taa'e inni kaan immoo kaameraa baatee warratee kaameraadhaan waraaba. Bilbilaan waraaba. Inni kaan du'aa jira gubachaa jira achi keessatti inni kaan immoo bilbilaan waraaba. Yaa uummata gara jabeeyyii. Innumti kaameraadhaan bilbila isaa banatee ta'u oduu miidiyaati waraabu kuni yoo irraa dhaamsuudhaatti kaate maal qabaa jara keenya dhugaa waaqayyo nama achi keessatti guggubachaa yeroo keessaa fuudhan ara mana guddaa rukutanii mana guddaadha kan rukutame. Innaa uummanni achi keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef isiniin jedha. Baay'ee tokko waanuman qabadhu isaatu waanuman jedhu isaatu na wallaale. Madaabii kiyyaan nagarrame yaa ijoollee kaattee dhuftee natti hin maramte maaliin godhaman anoo lubbuu ishii nooshamu yaa rabbii kiyyaa innaa akkasii isiniin jedha shiromaa miti homaa miti ijoollee keenya ani ijoollee naannoo sana jiruufi wanti na raasu malee ana na bira miti maskootirraa na waraabee kuma isinitti hime iyyuu yaa dhukaasni isaa akka maleedha. Akka maleedha hinnarraa ani garuu maskootirraa na waraabee wanti isinii galuu qabu immoo alamiin bira jirtii bukkee jirteettanii irraa hafamina bukkee miti jechaadha. Fakkeenyaaf jarri isaan irratti xiyyeeffatan kun bakkee gaafa deeman isaan rukunnaatti isaan kana nurree jala rukutuu danda'u. Dhugaa waaqayyo ijoollee baay'een birrachaa sodaachaa jiru. Kanaaf hin sodaatinaa isiniin jedha obboloota koo hin sodaatinaa. Riippoortiin banamnaan dhugaa waaqayyo isinitti ani warri galuu barbaadan hin galtu jechaadha. Warri bakka nagaa jirtan immoo isin biraan ga'u sodaatinaa. Nagaadha. Nagaadha arrabni keenya nagaa dubbatu gaafsan nagaan nuu dhufa wanti jennu maaltu jira ree obboloota kiyya. Mee maal jenna haadha keenya abbaa keenya tas keessaa nu baasuu danda'a. Rabbi tokkicha waaqayyo sotti amananne bichaatu nu baasuu danda'a. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Ani kanan jedhu guyyaa kana amma galgala kana akkana godha. Afanis bararra ijoollee niitiin kee yeroo natti himtu bakka hin afanarra eegan oole garuu hin afan jedhee yaada. Siyaatii ammaa kan siyaatii galgala namni mana isaatti deebi'ee bargiseetti gadi lakkisan kan yaada bakka isaan tokko lama baay'atanii jiran hin dhaabatina adaraa isiniin jedhachaa yeroo gaarii.